Akkam jirtu abdiidha miltoota kirraa chaanaalii keenya subscribe gochuu hin dagatina. Gaaffii yaadaaf qeeqa qabdan komentii gubbaas nuuf kaa'u. Akka hin daganne isiniin jecha kutaa kana keessatti wanti nu waliin ilaallu waa'ee objektii kanaan dura ilaalleerra kutaa darbe keessatti jechuudha. Objektii kana immoo gara addunyaa keessa jiraannu kanaatti yeroo finnutti maal akka fakkaatudha jechuudha kan nu wajjiniin ilaallu. JavaScript keessatti data type garaagaraan jira. Stringi, numberii, boolean jenne, undefined, null warreen kana wajjiniin ilaalle jirra jechuudha. Amma gaas keessatti immoo objektii kana keessatti immoo objektii kana keessa fayyadamuudhaan immoo haala kamiinitu warreen kana duukaa diilii goona yookaan immoo akkamittiinitu walitti dhufeenyaan hojjechuu akkaataatti dandeenyudha jechuudha wanti nuuni wajjiniin ilaallu jechuudha. Akka fakkeenyaatti objektii tokkoon isinii fudhadhu. Objektiin ani isinii fudhadhu kun maalidha? Kitaaba kanadha jechuudha. Kitaaba seenaa qabsoo Oromoo Walloo fi Oromoota kaaba Itoophiyaa jedhu kana kani Feeyizaa Himadii fi Amanuu Taakkalaa barreessan kanadha. Kitaaba kana gamanumaan akka dubbistan afeerraa kooti. Kitaaba kana gubbaarratti gaa wantoota jiran irratti akkamittiinitu gara really objective warreen kana irra wantoota jiranii haala kamiin ibsuu dandeenya si jedhudha jechuudha. Kana yeroon jedhutti immoo title isaa fayyadamnee maqaa namoota irra jiranii kana fayyadamnee objective tokko haala kamiin ibsitu create gochuu dandeenya isa jedhu wajjiniin ilaalla jechuudha. Aga xumuraatti nu faana turaa jenna. Kana dursa gaa wanti nuun goonu maalidha gaa amma gaa variable tokkoon create godha jechuudha. Variable kana gubbaarratti maalin jedha? Variable nama gochuuf deemu kun maalidha? Kitaaba ani jaalladhuudha fakkeenyaaf kitaaba koon jedha fakkeenyaaf jaalaluma ibsuudhaaf jechuudha. As keessatti gaa maalidha? Objektii kitaaba kootii kanaan maal gochaa jira? Define gochaa jira yookaan immoo ibsaa jira jechuudha. Kitaaba ani jaalladhu sun wanta akkamiidha isa jedhudha jechuudha. Yaada isaa jechuun kana gaafan isiniin jedhu yaada isaa general description isaa miti. Kitaabni kun seenaa Oromoota Walloodha akkasumas immoo seenaa Oromoota kaaba Itoophiyaa keessa turaniiti. Yaada jedhu osoo hin taane kitaaba sana general utuu barreessee warreen akka kanaadha jechuudha wanta inni as keessatti ilaaluudha barbaadu. Kanaafiyyuu kitaaba ani waan ta'u kun immoo maal qaba? Mata duree qaba jechuudha. Kanaafiyyuu mata dureen jira jechuudha bakka kanatti. Kun egaa maalidha? Kiidha jechuudha. Kii kanaaf immoo maal kennuuf hin qaban egaa value kennuuf hin qaba jechuudha. Value ani kennuuf kun immoo maalidha? Maqaa kitaaba ani jaalladhu sanaa ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf seenaa qabsoo mata dureen isaa gaa hedduu dheerata. Oromoo Walloo fi Oromoota kaaba Itoophiyaa jedha fakkeenyaaf jechuudha. Maqaan an kitaaba ani jaalladhu kanadha jechuudha gaama. Ergan kana godhee booddee kun maal isaadha? Title isaadha jechuudha. Title isaa kana ergan godhee booddee kitaaba kana wantoota ibsan yookaan immoo objektii kana wanti naaf ibsu inni kan biraan immoo maalidha? Baranni maxxanfameedha jechuudha fakkeenyaaf bara kan maxxanfame isa jedhu duukaadha jechuudha wanti nuuni ilaaluun nurra jiraatu jechuudha. Gara kitaabichaatti deebi'ee barri inni maxxanfame as gubbaarra jira yoo jenne keessaa jira malee bakki isaa kanarratti hin jiru sabiteefi I think bara 2013 dha jechuudha. Amma gaas keessatti wanti isin hubachuudha qabdan maalidha? As keessatti string dha walitti hidhamiinsa jechootaadha jechuudha. Kiini yookaan value kii kana jechuudha. Value kii kana immoo maalidha? Asitti immoo numberii dha jechuudha. Kana malee kitaaba kana immoo ibsuudhaaf fakkeenyaaf kitaabicha kan of harkaa qabu ani maxxansa meeqaffaadha? Maxxansa tokkoffaan qabani jechuudha. Fakkeenyaaf kitaaba kanaan maxxansa tokkoffaan kitaaba ni jaalladhu kana maxxansi tokkoffaan isaa akka na bira gahu godheera jechuudha gabaabaatti jechuudha. Ergan kana godhee booddee immoo amma gaa maalidha? Gara maalitti deema? Gara warra barreessanidha jechuudha. Akkuma as gubbaadhaa mul'atu warri barreessan immoo nama tokko miti nama lamadha jechuudha. Feeyizaa Himadii fi Amanuu Taakkalaa jechuudha. Warreen kana lamaantu barreessa sabitee fi haala kanaafiyyuu barreessaa lama sababii qabuu fi objektii yeroo create goonu tokkotti immoo fakkeenyaaf barreessaa jennee fakkeenyaaf maqaasaas bakka kanatti keenyee ammas immoo gajjallaatti dhufnee maal jechuun dandeenyu? Barreessaa jechuun dandeenyu jechuudha. Kanaafiyyuu manni maal gochuun qaba jechuudha? Ammas warreen kun immoo bifa arraytii namas keessatti generally walumaa galatti jechuudha. Haala kanaan gochuun fiin dirqama jechuudha. Kanaafiyyuu keessatti maalin godha? Kana godhee keenene akkana godheeni bakka kanatti gadi bu'eenii maalin jedha? Curly brace kana keessatti jechuudha.
maqaan nama barreesse sana eenyudha isa jedhu gochuudhaaf maqaan jira jechuudha. Ammas egaa objective biraanas keessatti immoo maal gochaa jira jechuudha, define gochaa jira jechuudha. Objective keessatti objective biraa jechuudha. Maqaan isaa eenyudha isa jedhudha jechuudha. Egaa ammas keessatti kan inni waan ta'u amanuu taakkalaadha. Taakkala akkasatti fakkaata. Inni dura amanuu taakkalaadha. Barreessaa inni dura jechuudha. Egaa kun egaa barreessaa isa kamidha? Barreessaa isa jalqabaadha jechuudha. Inni kun amanuu taakkalaa erga ta'e booddee saalli isaa moo maalidha? Fakkeenyaaf saala edeen maalin jedha? Saalli isaa moo maalidha? Dhiifama bakka kanatti sorry. Saala isaa kanaaf moo maalin kennaafi vaaliyuun an kennuufi dhiiran jedha jechuudha. Bakka kanatti qoodduu kaa'uun dagadhee dhiiran jedha jechuudha. Kana ergan jedhee booddee egaa amma gaa isa kana yookaan immoo isa duraa ibsuu dandeera jechuudha as keessatti. Jechuun barreessaa isa duraa maqaasaa fi saala isaa kaa'ee ibsuu dandeera jechuudha. Kana booddee ammas immoo barreessaan kitaaba sanaa nama meeqadha? Nama lamadha jechuudha as keessatti. Kanaaf iyyuu maal gochuun qaba amma bakka kanattis ammas qoodduu godheen maalin godha? Kaallii birasii baneen ammas immoo isa itti aanu godha jechuudha. Fakkeenyaaf maqaa isa jedhuufi amma immoo maqaa nama isa meeqaffaan kennaaf jechuudha. Maqaa nama isa lammaffaa sanaan kennaaf jechuudha. Fayizaa Ahmed akka kana jechuudha. Deebi'ee kana xumura irratti kun hin barbaachisu. Sababiin isaa xumurameera sababii ta'ee fi qoodduu gochuun hin barbaachisu jechuudha. Bakka kana dhufee asitti immoo maalin jedha? Saalan kaa jechuudha. Kana booddee asii immoo maalin jedha? Dhala jedha jechuudha. Haala kanaanidha jechuudha kan inni ibsuu yookaan immoo kaa'uu jechuudha. Amma gaas keessatti maal godheera objectii koo kana keessatti akkuma mul'atutti jechuudha. Kitaaba ni jaalladhu sanaaf mata dureen isaa jira. Garuu barreessitoonni isaa sababii lama ta'anii fi maalan godhe objectii garaagaraadha isaan lamaan isaanii jechuudha. Yookaan immoo objectii barreessitootuma yoo ta'an iyyuu maqaa garaagaraa qabu, saala garaagaraa qabu, wantoota addaa isaan baasan hedduu sababii qabaatanii fi haala kanaanidha jechuudha kan inni kaa'e jechuudha. Erganii kana godhee booddee immoo gaama maaltu naaf jechuudha. Amma almost xumurameera jechuudha. Kitaaban jaalladhu jeneraal ibsee xumureera. Garuu nama tokko ibsuu fi maqaa isaaf saala isaa duwwaatu ga'a jechuun ga'a miti. Lakkoofsi bilbilaa jira, bakkee dhalootaa jira, bakkee amma jiru jira, wantoota barri dhalootaa maaltu jira. Garuu gabaabaatti haala akkamiitiin ibsitu really objectii keessatti yookaan immoo really world objectii keessatti haala kamiin ibsitu hojiirra oolchina isa jedhu wajjiniin ilaaluudha malee yaadisaa kana miti jechuudha. Amma ergan kitaaba kana waan godhe booddee amma gaa objectii achi keessa jiranii elementoota yookaan immoo kii achi keessa jiran itti fayyadamuudhaan vaalii achi keessa jiran argachuudhaafi bakka kanattidha jechuudha kan inni waan godhu jechuudha. Kana booddee maalin jedha? Kitaaba koon jedha jechuudha. Kitaaba koon jedhu kun maalidha? Objectichadha jechuudha. Maqaa objectichaati jechuudha. Kitaaba koon jedhu asumarraa akka arguutan kanatti jechuudha. Kitaaba koo kan jedhu kun maalidha? Maqaa objectichaadha jechuudha. Maqaa objectichaatti fayyadameen immoo maalin godha? Value yookaan immoo warreen attribute achi keessaa isa ibsan sanaan waamuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf as keessatti fakkeenyaaf ani kitaabni kun mata dureen isaa maalidha? Kitaaba ani jaalladhu kun kitaaba ani kitaaba koo jedhee waamu kun mata dureen isaa maalidha isa jedhu laaluudhaaf gaamma maalin jedha jechuudha. Kitaaba koo ergan jedhee booddeen inni mata dureen isaa immoo maalidha isa jedhuuf immoo mata duree isaa manni isa kamnaaf hima jechuudha. Seenaa qabsoo Oromoo Walloo jedhee haala kanaanitu aga xumuraatti naaf fidaa jechuudha. Gaamma yerooni waan godhutti jechuudha. Amma akkuma argitanii maal jedha? Seenaa qabsoo Oromoo Walloo fi Oromoota kaaba Itoophiyaa jedha jechuudha. Mata duree isaa argachuu dandeera jechuudha haala kanaan. Mata duree isaa qofa miti. Bara meeqa maxxanfame? Fakkeenyaaf bara meeqa akka inni maxxanfame ilaaluuf bara 2013 jedha jira jechuudha. Kana jechuudha. Haala kanaanis accessii gochuu yookaan itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Elementoota achi keessa jiranii akkasitti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Gara fakkeenyaaf immoo fakkeenyaaf kana mata duree mangoodha. Mata duree mataa ogaa kun mata duree isaa erga baasee booddee immoo fakkeenyaaf document as bakka kanatti yookaan immoo asumatti dhufeen maalin godha akkasiniif ifutti documented jedheen dot write sorry write ergan jedhee booddee bakka kanatti dhufeen break akka inni godhu godha jechuudha. Yookaan akkana
toora danaa baasu ergan godhee booddee document dot write ergan jedhee as keessatti immoo maal kan hin baasuu barbaade gamma wanti isin hubachuu qabdanii amma objecticha access gochuun agazmara waan hin ta'in jiru jechuudha ulfaataa ta'in jiru sababiin isaa kitaaba koo jedheenwani kanadha jira jechuudha amma garuu objecticha keessa objective biraatu jira akkuma sir gubbaadha argaa jirtan objecticha keessa objective biraa jiru kana immoo haala kamiinitu access gochuu yookaan itti fayyadamuu danda'a jedhudha jechuudha wanti nuun amma as keessatti ilaallu jechuudha isa kana gochuudhaaf bakka kanatti maal jira kitaaba kun jira jechuudha maqaa maali sanaan objectii sanaan kana booddee maqaa objectii sanaa ergannee booddee maqaan barreessaa isaati eenyusa jedhuuf immoo ammas immoo yoon hin dhaa jira jechuudha ammas objectii biraan dhaa jira jechuudha objectii isa kamiin objectii isa kanaan jechuudha isa achi keessatti immoo ammas immoo objectii wanta isa ibsu kan biraa isa qabu jechuudha isan immoo maal godhe immoo maqaadhaa jira jechuudha gaammas keessatti barreessaa jedhe amma fakkeenyaaf barreessaa jedhe yoon godhe wanti naaf dhufu jira fakkeenyaaf akka argitanii isa mata duree duraa baasee isa booda jedha objectii dha jechuudha wanti kun objectii dha garuu generally wanta specify goone gaafanne tokko sababiin qabaannee fi haala ittiin waan inni ta'u irrakkata jechuudha kana keessaa gaa haala kanaan gochuudhaaf gaama maal goone jechuudha warreen as keessa jiran keessaa immoo jechuudha bifa reeteeni index isaaniitiin fayyadamna jechuudha barreessaa keessaa 0 kan ta'e yookaan namichi inni jalqabaa eenyudha jedhu amanuudha miti amma fakkeenyaaf isa kana akka kanatti goona jechuudha amma isa kana goone immoo mee maal nu fida inni ilaalla gammas yeroo goonetti immoo maal jira objectii jira jechuudha sababii isaa maaliif achi keessa wantoota jiran access gochaan jiru ammas taanaan jechuudha jechuun as keessa jechuudha fakkeenyaaf barreessaa jedhee maqaani yooma indexiin isaa 0 inni ta'e isa kanadha haa ta'u gaanni garuu maalidha maqaa isaa immoo saala isaadha kan inni barbaanne isa jedhu haala kamiinidha jechuudha amma kanas keessatti waan eegu kanaaf iyyuu isa ibsuudhaaf immoo maal jenna jechuudha as keessatti maqaa jenna jechuudha maqaa yeroo jennutti amma maal godha maqaa nama jalqabarra jiru sana barreessaa isa jedhu keessaa jiru sana fida jechuudha amma maal jedha Amanuu Taakkalaa jedhe jechuudha fakkeenyaaf immoo yoon immoo saala godhe immoo maal godha saalan godha ammas immoo dhiira jedhe jechuudha fakkeenyaaf immoo maqaa namicha lammafaarra jiru access gochuuf fayyadamuudhaaf bifa indexiidhaan kenna tokkoffaarra isa jiruu fi tokkoffaa hin jiru jechuudha tokkoffaan elementii isa lammaffaadha sababii ta'eef indexiidhaan gaafa koolii goonu jechuudha amma gaani nama isa lammaffaa sanaan gochuu barbaade yeedhan barreessaan lammaffaa Feeyzaa Himadidha jechuudha haala kanaan maal gochuu dandeenya access gochuu dandeenya jechuudha fakkeenyaaf wanta achi keessa hin jirre yoon godhe immoo maal fida waan tokko naaf hin fidu jechuudha haala kanaan callisee na ilaala jechuudha gabaabamatti addunyaa keessa jiraannu keessatti haala kanaanidha jechuudha kan nuun waan goonu objectooti keessatti warreeni wanta biraaf keessaa qabanii bifa array yookaan immoo index isaanii fayyadamuudhaan itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha kana fakkaata kutaa ittaanu wal argina yaadaaf qeeqa qabdan komentii gubbaa nuuf ka'a subscribe gochuun dagatina galatooma